Wabii akkam jirtan nageertaa jira alhamdulillah annaguma aboo dhiyoo dhiifama kaa dhiyoo tan dogongoreetumaan yaa'u shakkeetumaan maqaa si balleessat ture ati akkasitti naa wajjin dhamaa turtee anis garuu waan bira yaadaa ture dhiifama guddaas hin jedha iddoo dhiifamaa akkasi viidiyoo sanis gad hin dhiisne beektaa akka guyyaa ayyuun deebitee san isas gad hin dhiisne jidduun viidiyoo biraa gad dhiise uummannis waan biraa akka wanti hin jenne gad dhiisne sallee. لما تعني تيساني شن جاء تربة سد السجل كلن تعني هكاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حراس دبير في إنجرا كم تشون كبا الحمد لله هيرار فما توري شك ما توري سنتوكس بودي هري بدأ توري جيك ما توري أموت هدون مور نتروري فما توري جتشو تبايت وجتشو تبايت نورتي تأما توري وانتو تهدو يجور أنت لكناف جنة وانتي متنتا أنت إن وريجمني أن كفلين هنجو نموني دراما أجتم بف دراماتين إلى لودن ديسو يجور أجرو كوني جالتنيس جبتنيس أمنتنيس أمنور أباتنيس سينا دوغا كل واني سينسو بتوكو هنجرو يجور سبب ني سينسو بوفيس هنجرو يجور أقوتو ما أقوتو وانتي نفيدي Dhugaan hin qal'atti malee hin cittu. Hanga barbaadde shakkamuu dandeessa. Hanga barbaadde waan hedduu siin jechuu danda'u. Yoo dhugaa qabde ati yoomiyyuu injifataadha jechuudha. Maqaan har'a injifadhee hin jira jechuudha. Har'a moo'ee hin jira jechuudha. Guutumaan guututti. Waan barbaadan jedhamee waan hedduu odeeffamee na hiisisuudhaaf na barbaadaa turamee wantoonni hedduun irratti deemaa turan. Wantoonni hedduu erguma ayyuun galtee boodaayyuu jechuudha. Ayyuun kan galte guyyaa lama boodaadha. Sabal inaani itti deema booda isiniifin kaasa bal inaan jechuudha. Na waan hundarra garuu Saayidii Rasaasa fudhate sun Saayidii waa baay'ee jechaa ture sun afaan isaatirraa akkuma reef dhageessanii dhiifama gaafa na gaafatu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Wanti si gammachiisu hin jiru. Nan dogoggoree natu garaan taanitti si fudhatee otoo ati na wajjin dhamaatu otoo na wajjin ati waan hedduu argitu anatu bakka hin taanetti si fudhatee jedhee kana caalaa wanti biraa wanti jiru hin jiru jechuudha. Walumaa galatti maatiin koo kana duuka dhiphachaa turtan na duuka dhama'aa turtan hundi keessan guddaa naa galatu. Seriously suma dhugaan isin jedha hedduun isin galateeffadha jechuudha. Hedduu galata guddaa na biraa qabdu. Kanaafi galuu ayyuudhaan wal qabatee inuma erguma silaatii ayyuun galtee booda guyyaa lama baddee guyyaa lamaffaa isheetti ayyuun kan isheen galtee erguma galtee boodayyuu ijinarraan buqqaan. Viidiyoowwan an hojjetaa ture sun hundi isaanii sirriidhuma jechuudha. Hundi isaaniiyyuu sirriidha. Isaan hunda erga ayyuun galtee as kan hin hojjedhe jechuudha. Hin argamte malee hin argamne intalattiin. Akkamittiin hin baddeen dhufte. Eenyutu fuudhee deemeenii jedhame. Sumaanaan jedhame. Bakka erga baddee deebitees. Isheen dhugaa jiru dubbachuun feene. Jaarsotatti kan isheen himte malee maybe Saayid quba qabaachuu mala ani waan hin beeku hin jiru. Kanaafi erguma deebitees situ fuudhee situ akkas godhee naan jechaa turani jechuudha. Situ fuudhee bakka wayiitti dhoksee maallaqa Saayid irraa barbaachaa fi hanga gootee jedhan. Dhiira shamara hanga gootu seetanni hanga yaa'udha. Ana waa hedduutu odeeffamaa ture. Walumaa galatti garuu mo'anneerra injifanneerra jechuudha. Injifanneerra jechuudha. Dhugaa yoomiyyuu mo'adha jechuudha. Kanaafi Saayidoo koo wanti guddaan dhugaa bartee wanta kana dura jechaa turte waan haasaa turte sana hunda dhiiftee dhiifama gaafachuu kan keedha. Nama guddaatu dhiifama nama gaafata. Dhimmi jabaan irraa odeessuudhaan dhufe immoo baduu ayyuudhaan wal qabateeti. Baduu ayyuudhaan wal qabatee waa hedduun jedha. Na hordofaa viidiyoo har'aa kana sirriitti ilaaluu qabdu. Sirriitti hamma xumuraatti jechuudha. Na duuka bu'a. Isinitti deddeebi'ee hin jira jidduu kana. Isin nuffisiiseeraan itti fakkaate deddeebi'aa hin jira baay'ee yeroodhaa yerootti. Dhimmi keenya kunii dubbatamee isin dhumuu waan xumura qabu miti. Waan xumura qabu miti ganaa itti fufna ganaa itti deemna jechuudha. Ganaadha dubbiin. Ganaadha asitti waan dhaabatu miti. Akka dhaabatuutti hin eegalamne. Dubbii dhaabatus miti dubbiin eegalame kuni jechuudha. Normaalii jireenya nama baay'eetu walitti hidhamee jira akkuma salphaatti. Waanuma tokko lama sadii waan akkasii dubbatamee waan keessaa ba'amu miti jechuudha. Xinnoo deddeebi'uu malla. Kana booda sirra deddeebiidhaan mul'achuudha malla.
Waan inni irra dubbachuu barbaade immoo namoonni baay'een isaanii gara keessaan dhufanii na dubbisaa turanii gaaffii na gaafachaa turan. Baga gammaddee baga dhugaan kan kee baatee naan jechaati kan isaan turanii. Galatoomaa warri akkas dhugaa kiyya argachuu kootti ana wajjin gammaddan gammachuu keessan naaf ibsitan galatoomaa. Garuu immoo gammachuu keessi gammannee gammaduu kan keetti gammanneeti garuu waan gaaffii nutti ta'etu jira jedhan. Videoon kun erga gadhiifamee hayyuun badde erga jenne guyyaa 11dha. Garuu nuti har'a videoon kun gadhiifamee jechuudha. Kuni maaliif akkas ta'uu danda'e? Kophaa jirtanii diraamaa hojjechaa jirtanii nuun jedhan namoonni baay'een jechuudha. Yaa hin fakkaata. Diraamuma fakkaata jechuudha. Garuu dhugaa jirtuun isinii himuu deemaa jechuudha. Yaa namni hubate haa hubatu. Namni hubatu hin feene hubatuu dhiisuu mirga guutuu qaba jechuudha. Dirqamaan nama hubachiisuu waan hin danda'amneef jechuudha. Videoon erga hayyuun kan deebite guyyaa 2 keessattidha. Kan isheen galte jechuudha. Keessaan namoonni baay'een dhufanii na gaafachaa turan. Hanga ammaa akkamitti turuu dandeesse? Hayyuun hin dhufne, hayyuun hin galle naan jechaa turan. Eeyyan hin gallee jedheen man deebisaafii ture jechuudha. Hirarii guddaatu uumamee ture. Dogoggora guddaatu uumamee ture. Gaafan kan isiniin jedhu maatii Sa'idii fi akkasuma maatii Hayyuu gidduutti jechuudha. Waan jiru hunda hin baastu. Kaameraanis akka waraabamne jedhameeti kan dhorgame. Intalli baduunsi qabatamaadhuma. Namni amantaan amanaa. Namni amanuudhaan feene dirqama amansiisuu hin barbaadu jechuudha. Garuu immoo dhugaa jirtu sin biraan gahuun dirqama koodha waan ta'eef jechuudha. Kanaafi lolli guddaan uumamee ture. Hamma namni ija biraatiin wallaaluu amma meeshaa biraa walitti fudhatuutti maal ga'amee ture jechuudha. Intala keenya situ gatee even bakka situ gara biraatti fudhatanii gara biraatti Sa'idii wajjin faayitii guddaarra turanii jechuudha. Lola guddaarra kan turanii jechuudha. Naan talattiin guyyaa 2ffaatti deebiteeti piraankiidha jette. Sa'idii completely sin keessummeessu. Maatiin kan keeyyuu dhimma kana keessaa harka qabu. Isaantu kan isi goosiseeyyuu. Inumaayyuu dhufanii naan lolanii minaamin jedhamee dubbii waan biraa ta'an. Wanti biraa dhalate. Ija soddaatiin wallaaluu otoo hin taane ija diinaatiin wallaalanii jechuudha. Seriously suma dhugaan isinitti himaa. Tasuma maatii kan kee arguun barbaadu, ija kan kee arguun barbaadu dubbiin humnaa ol ulfaate jechuudha. Humnaa ol Sa'idiin jaarsonni gaabii afanii miilarra kufanii kaameraan akka waraabamne jedhame. Viidiyoo sana waraabuudhaaf yaannee ture normaalii fudhachuudhaaf yaannee ture nutis garuu immoo akka waraabamne jedhame. Nu dhorkan jaarsota irra ciitee waan biraa gochuu hin dandeessu si abaaruu danda'u jechaan taanis itti darbatuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Hedduu ulfaata ture. Wanti ture jechuudha. Isa booda inumaayyuu viidiyoomti waraabame kunu kadhaa meeqaan gadhiifame jechuudha. Sa'idiin kadhannee irra deddeebiidhaan gadaa dhiifamuu nama bira haa ga'u tokkoon himuu hin dandeenyu. Kana inumaayyuu hin dhiisaa jedhe guutumaan guututti YouTube waan jedhamu hojii makanaa guutumaan guututti nan dhiisa. Intallis warratti haa galtu. Guyyaa 2 bakka hin beekne bakka ani hin beekne haala ani hin beekne iddoo ani hin beekne nama ani hin beekne wajjin bultee dhuftee wanta akkasii aadaas miti seeraas miti sirnaas miti maal jedhee humnaa ol leekamee ture kadhanneetuma normaalii ammattuu gadhiifamuun isaa jechuudha. Ammumattuuyyuu viidiyoon kun gadhiifamuun isaa kadhaa guddaadhaan waan isin ajaa'ibu jechuudha. Malee like erga tokko gara social media dhufe erga tokko seenaan kan kee social media yaabee dhoksitees wanti ati gootuun jirtu wanni dhufuus hin jiru dhugaa jiru hawaasa biraan ga'e hawaasa biraan qaqqabe namni haa baru haa beeku namni jechuudha. Jenneet akkasiin gadhiifame jechuudha. Malee keessaa kutuun hin danda'ama ture baay'ee bakka guyyaa 2 jettu san keessaa cirree akka har'a galteetti gadhiisuun hin danda'ama ture. Otoo isin dhoksuu barbaanne jechuudha. Garuu immoo dhugaa jirtu baafnee dhugaa jirtu himnee isin biraan geenye argitanii namni soba jedhu soba yaa jedhu. Inni dhugaadha lakki wanti kun jedhee fudhatus dhugaadhuma jedhee haa fudhatu jenneema itti dhiifnee jechuudha. Wanti jiru akkasiin akka understanding nu gootanidha. Baay'ee lola hamaa ture. Lola hamaa lola ulfaataadha kan ture. Maatii Sa'idootii fi maatii Hayyuu gidduutti jechuudha. Isintu dhoyse. Otoo waraabameera ta'e diddaan Sa'idii sun otoo waraabameera ta'e silaa baay'ee magaarii ture jechuudha.
Garuu guutumaan guututti jaarsonni kaameraa hin dhorkanii intalattiyyuu kan fidanii dhufan jaarsotadha. Waan isin ajaa'ibu jechuudha. Achitti piraankii haa ta'u wanti kun akkasiin biraa darbamu jedhamee bira darbame malee dubbiin dubbii ulfaatu turte. Dubbii akka kana laaftuu miti ture. Waan isin dibbu jechuudha. Akka bartaniif, akka beektaniif ani kaniin kana dubbachaa jiruuf jechuudha. Malee bira darbuun ni danda'ama ture normaalii. Garuu dhugaan jirtu homaa wanti soba ta'e tokko hin jiru. Waan nuti asirratti gadhiisnu keessatti tokkoon isa dhugaadha. Namni waan soba ta'e gadi hin dhiisne hanga ammaatti jechuudha. Reyaalitii ma jirudha kan deemaa jiru hanga ammaatti. Dhugaa ma jirudha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Ani hayyuu jaalachuun kiyya dhugaa. Ayyantu fuudhuun isaa dhugaa. Warri kaaniis bifuma isin argitan saniin hojjechuun isaanii yuutuuberoota tokko irraan kan hafe warra fudhatanii riyaakshinii irratti hojjetan. Irraan kan hafe seenaan jiru seenaa dhugaadha jechuudha. Homaa wanti nuti isin sobnee yuutuubii irraa maallaqa ittiin sassaaban tokko hin jiru jechuudha. Waanuma haqaati waanuma sirriidha kan inni isinitti himaa jiru jechuudha. Kanaafi lola guddaadhaan maatiin Hayyuu fi maatiin Sa'idooyyuu kan walitti araaramanii lola ulfaataan erga deemsifamee booda jechuudha. Wal dhabdee guddaan erga deemamee booda. Jaarsonni taa'aniiti kan maatii kana walitti araarsan jechuudha. Kan Sa'idoof Hayyuus walitti araarsan jechuudha. Kanaafi salphaamatti intalli takka guyyaa lama ala bultee dhuftee piraankiidha jettee nam bira darbama jechuun sobadha. Normaali. Hin amansiisus, hin deemsisus karichi jechuudha. Kanaaf dubbii jaarsota qabee ture. Araararra turan. Dubbii tana bitaa mirga isii ilaalan. Intalli tun maalirra dhaabattee kan hojjechuu dandeesse eenyu wajjin kan iseenii waan kana mari'attee taasiftee isa adda baaseen isinitti himaa jechuudha. Ijoolleen kun lamaan itti araaramtee jireenyi isaanii itti hafuuf isa booda waan furamuudhaa qabu furraa jedhaniiti kan isaan dubbatan jechuudha. Dhugaan hin dhokanne tokko yoo jiraate immoo Hayyuun otoo waggaa 2-3 turtee dhuftee Sa'idoon kana booda isheen dhiisu. Hedduu jaalateera intalattii maaliin akka isa tuqxees beekuu baadhu jechuudha. Humnaa ol jaalatee ni jira. Isheenis ija qabduuf gurbichaaf akka dura yaadne maallaqaaf itti dhiyaatte maaliidhaaf akkas wantoonni jedhan suni xiqqoo madaalana jalaa dhaban anumaayyuu jechuudha. Gaafa yaadu boo'ichi isiin guyyaa sana boossee jechuudha miila isaati irratti kufte. Bakka haagaltuu ni kaarraa buusa jedhee inni waan qabu fixatee jennaan. Ija kiyya duraa fageessa jedhee inni iyye jennaan. Boo'ichi isiin boossee anaatu bira jira anaatu argaa ture jechuudha. Kanaafi ijoolleen tun walitti deebitee wal wajjin yaa jiraattu isin warri jidduu jirtan warri jidduu deemtan warri oduu garaagaraa deebistan bahaadhaan jedhan jaarsonni gidduu warra kanaati jechuudha. Kanaafi nutis jaallannee otoo hin taane dirqama ijoollee kana gidduu dhaabaanee jireenya isaanii itti hafufanii inni bifa sanaan murteessinee jechuudha. Galtee guyyaa lammaffaatti kan viidiyoon kaleessa gadhiifame kun waraabame jechuudha. Gidduu kanatti garuu guyyoota 9 walitti aansuudhaanii jaarsummaa irra turan. Dubbiin dubbii ulfaataa ture. Dubbii akka kana salphaa miti waan isin ajaa'ibu jechuudha. Baay'eema. Bakka kan inni isiniin jedhu walitti aanu uqqadheen jira akkuma argitan xinnoo ishii. Fuulli kiyya maal akka duraanii miti. Akka duraanii dumbushbush miti. Waan biraan qabu waan biraa waan na dhiphisu badaan qabu. Kanumaatu humnaa ol na dhiphisaa ture jechuudha. Kanumaatu hafuura nukutaa ture. Sigigsii hafuura kutee artistii. Sigigsanii hafuura nukutaa ture. Isarra darbee immoo viidiyoon kaleessa gadhiifame kun waraabamee gadi haa dhiifamu jennaani Sa'idiin didi. Inni dhiifamu jedhe gadi. Iseen nikaa iseen irraa buusuu barbaada malee viidiyoo kana gadi hin dhiisu. Dhiifamaan akka salphaa kanatti biran darbuu sana booda nuti dadhabnee walitti araarsuudhaaf hanga nuu danda'ame hanga silaatii ilmi dhiiraa tokko ifaajineeti dubbii jaarsotatti dabarsinee dhiisnee jaarsonni as qabdee achi qabdee as godhanii achi godhanii murtee kanarra ga'amee jechuudha. Intalli tun galuu isii hawaasa kanatti himuudhaaf jechuudha. Malee dubbiin dubbii ulfaatu turte. Dubbiin akka kana dubbii laaftuun turte. Akka ammaanii taa'ee haasa'u kana jechuudha. Too much ulfaataa ture. Humnaa ol.
Kanuma wanti na fide ijoollee kana rabbiin kana boodaas walitti haa urgeessu. Ani sassaabadhee isaan jidduudhaan nan baha. Maybe bakka hin barbaadamutti yoo jiraate bakka barbaadamutti dhaqee gargaaru wanti hin gargaaru yoo jiraate sanarra waan darbeen ala garuu moor seenaa ishii bifa diraamaatiin isinii dhiyeessa. Waan kana dura isii wajjin qabu jechuudha. Isarra darbee garuu isiin gara jireenya kiyyaa deebitee gara jireenya isii deema jechuun hin danda'amu. Kana booda ilma musliimaa tokko irralleen eegamu wanti akkanaa ilma Oromoo tokko irralleen eegamu. Kanumaan isiniin jedha ijoollee kana walitti haa urgeessu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.